Har'a waa isinitti argisiisaa jechuudha. Inni kun akkuma argaa jirtan abishiidha. Abishii daakamaa fi kan daakamee walitti makameeti walitti harkaa jiru jechuudha. Abasuuda gurraacha wajjin rakkoon qabu waan walitti dabaluu hedduuf jechuudha. Isa kanaa jechuudha. Akkaataan itti hojjedhu akkaataan itti qopheeffadhu isin hima. Dhiyoota nama cabbii wayii akkaataa rifeensa keenya haphatee ittiin baay'ifannu naan jettee na gaafattee waan turteefi isirratti hundaa'u viidiyoo kana kan inni qabadhee isin dhiyaadhe jechuudha. Abishiidha akkuma argaa jirtan abishii biyya keenyati. Ani kallaadhaatti naqee daakufi jechuudha xiqqoo baay'ee osoo hin ta'in isa sadii jechuudha. Maankaa kana sadii barbaada. Maankaa sadii jechuudha walumaa galatti. Amma abasuuda gurraacha jechuudha. Abasuuda gurraacha maankaa lama jechuudha. Ani kanan barbaada. Abasuuda hin beekani jechuudha. Hundi keessanuu faayidaa inni qabu. Abasuudni faayidaa baay'ee qaba. Zanjibila jechuudha. Kun zanjibila daakamaadha. Maaliif daakuun nan barbaachisu jechuudha. Daakuu waan ta'eef inni qopheessinaa jechuudha. Zayita akkaataan itti qopheeffadhu zayita isin hima. Naman na gaafate jechuudha. Bakka kanatti amma waa lama itti dabaluu hin barbaadu. Waa tokko immoo itti dabaluu barbaada garuu hin qabu jechuudha. Asitti eega naqeen booda nin kallaxaa jechuudha. Kallaxaadha. Maalin inni qurunfudii jechuudha. Qurunfudii jechuun qurunfudii maamiire qurunfudii mismaarii isa jennuun jechuudha. Arabiffaan mismaara jedhanii biyya kanatti. Mismaariin qurunfudiin baay'ee bareeda jechuudha. Osoo jiraate garuu waan hin qabneef yeroodhaaf abusuu qurunfudiin baay'ee bareeda. Rifeensa illee haphatee ni baay'isaa. Akkasumas rifeensa caafii irratti illee caccabaa qabu ni sirreessa. Qurunfudiin waan faayidaa baay'ee qaba jechuudha. Zanjibila illee akkuma beektan mataa fuulduraan luqqa illee ni deebisa. Zanjibila illee faayidaa guddaa qaba jechuudha. Garuu zanjibila hin baay'isina maaliif nama guba waan ta'eef dhawaata gizee barattanii jechuudha. Inni biraa jettee nama rifeensa haphatee akkamitti deebisnaa naan jedhee na gaafate jechuudha. Shunkurtiin dhugaa waan guddaa taphata jechuudha. Gahee guddaa taphata shunkurtiin. Foroforiidhaaf illee jechuun rifeensa keellee si baay'isuuf rifeensa illee margisiisuuf shunkurtiin gahee guddaa qaba jechuudha. Shunkurtii kana maal goota? Ani amma already fayyadamuu waan hin barbaanneef jechuudha. Dhiyoo kana waan fayyadameef amma fayyadamuu hin barbaadu maaliif shittaan isallee baay'ee hayilanya waan ta'eef jechuudha. Namoonni shittaa dandeettan torbanitti yeroo lama fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Anuma fayyadamuu hin barbaanne walumaa galatti kun qibaatii wajjin qopheessuudhaaf jechuudha. Shunkurtii kanaa fi qurunfudii jechuudha. Qurunfudii xiqqoomesii daakuudhaan xiqqoomesii kallaxaadhaan daakuudhaan jechuudha. Shunkurtii kana akka juusatitti kallaxaadhaan eega cafallayxeen booda bishaan keessaa dhimbiibdee jechuudha. Bishaan keessaa dhimbiibamu sanii qurunfudii danfiftee jechuudha. Bishaan shunkurta kanaan walitti makitee yoo jiraate roozmeerii jechuudha. Roozmeerii isa akka jennuun sun sigaa maxbashaa jedhama biyya keenyatti. Isa sadiin jechuudha. Shunkurtaa qurunfudii kana walitti makitee dibatte taanan jechuudha. Rifeensa kan kee dhugaan siin jedha ji'a tokko keessatti garaagarummaa isaa ofuma isaatii sitti mul'isa jechuudha. Dhibbaan dhibba irraa gammaddaa jechuudha. Namni shunkurtaa fayyadamtanii namoonni baay'eellee barsiisanii jira waa'ee shunkurtaa jechuudha. Akaachirraaf immoo yoo shittaa isaa hin barbaadin jechuudha. Garuu faayidaa hagas hundaan argattu waan ta'eef qibaatimmaan shunkurtaa ni jira jechuudha. Axxaarirraa yookiin goota kosmootiksiin itti gurguramuu deemtee yoo bitte kan gatiin isaa guddillee hin jira jechuudha. Akka doolaara 30 akkas jechuudha. Doolaara 40. Isallee bittee fayyadamuu ni dandeessa jechuudha. Zayita shunkurtaa. Garuu immoo ati faayidaa isaa daftee saffisaan argatu yoo barbaadde mana kee keessatti qopheessuu ni dandeessa jechuudha. Haalaan amma siimee kanaan shunkurtaa kallaxatti naqxee juusii ni goota achiin booda ni cuunfita jechuudha. Uffata wayiitiin haa ta'u naxalaa akka haati teenya duraan yoo waa'een cuunfanii jechuudha. Naxalaa sanitti naqudha yookiin dhimbiibduudhaan sirriitti keessaa cuunfite bishaan juusa shunkurtii jechuudha. Qurunfudii walitti makitee rifeensa kan kee qodaa irratti caafitti illee afuufuun itti fayyadame yoo itti fayyadamte
dhugaa bu'aa guddaa hagana hin jedhamne irraa argattaa jechuudha. So an amma ittiin fufaa jechuudha. Asumaan jechuudha. So erga daayinee deebinee walitti deebinee kinoo haganumaan daakee jechuudha. Maaliif baay'ee bulleessoo hin barbaanne jechuudha. Hagana kana daakeen jira. Amma hundaa asumatti baay'ee hin daayitanii jechuudha. Xiqquma horoorsitanii dhiiftan maaliif booda akka inni daakuu isin jala ta'e gizee rifeensa keessan dibattan waan isin dhibuuf jechuudha. So amma isa kana haala kanaan erga qopheessinee maaliifina zayitiiwwan kiyya kan itti fayyadamuun fidaa jechuudha. So zayitiin tokkoffaan isa kana dhiifaman qopheeffanne yeroo jalqabaan qopheeffanne dhiifama. So amma zayitiiwwan kiyya fidadhe jechuudha. Maybe natti baay'ate na fakkaate wanni kun garuu haa ta'u maaliif yeroo dheeraa fayyadama waan ta'eef jechuudha. Akkaataa itti fayyadamu illee isin argisiisa. Dhugaa baay'ee irraa gammaddu jechuudha waan kana. Inni kun kan dhiyootan isinitti argisiisa jechuudha. Ofii kiyya akka fayyadamu abukaadoo ooyiliidha. So abukaadoo kana haga fedhii kiyyaa jechuudha. Maaliif ana haguma fedhii kiyyaa itti fayyadamaa jechuudha. Yeroo dheeraa waan itti fayyadamuuf jechuudha. Egaa akka itti dabalee isin haga magaasa keessanii haga barbaaddan qopheeffachuu ni dandeessu jechuudha. Inni kun kaastar ooyiliidha. Dhiyoo isinitti argisiiseen ture zayitii qobboo isa jennuun jechuudha. Zayitii kan baay'isoo waan hunda ni fayyadama jechuudha. Harka irratti illee qaamafis qodaafis ni fayyadama. Rakkoon qabu. So argaa jirtan jedhee yaada. Haala kanaan egaa walitti dabaleen booda maaliif faayidaa yeroo tokkotti argadha jechuudha. Amma zayitii kana addatti dibatu hin deemu. Kuni kokonaat ooyiliidha jechuudha. Ka dhiyoo isinitti argisiise kokonaat ooyilii. Kokonaat ooyiliin gizee qorraa ufuma isaatiin nu qorra. Gizee qorraa ni qorraa jechuudha. Akkuma dhadhaati. Haala kanaan jechuudha ni baasa. Akkuma argaa jirtan kokonaatiin baay'ee shattaan isallee wanni hunduu baay'ee kokonaatii kanaa yoo nyaatallee hojjetu yoo barbaaddan ittiin hojjetuu ni dandeessan jedha as gubbarratti jechuudha. Garuu ani nyaatan hojjedhee hin beeku dhugaa himuudhaaf barreeffama waan jedhu isin hima. So isa kanaa jechuudha. Zayita qullubbii adiitiin qaba baatikaa jechuudha. So xiqqoo ittiin dabalaa jechuudha. Isa kanarrallee zayitiiwwan qabdan hunda itti dabaluu ni dandeessu jechuudha. So haga kanatti dabala. Kaachirraa fi almaand ooyiliidha. Zayitii loozii jechuudha. Almaand ooyil isa kana itti dabalaa jechuudha. Kunillee zarimaa baatikaati. Garuu looziidha jechuudha. So isa kana baay'ee baay'isuun barbaadu maaliif baay'een baay'isu jechuudha. Maankaan lama nagaha. Haala kanaan eega geesseen booda anamma shaaman asii qabame. Shaaman kun meebinaa isaa fi ho'isuu isaa hin beeku. Maaliif kilaasikii jira waan ta'eef jechuudha. Shaamaa kanarratti mokkoraa jechuudha. Yoon ho'inillee homaa godhuu hin danda'u. So yoo barbaaddan isinitti mul'atu na fakkaate shaaman isa kana haala kanaan jechuudha. Eega ho'istanii yoo barbaaddan buttaa gaazirratti ho'isuu ni dandeessu. An akkanumatti bulchaa jechuudha. Amma hin dhimbiibu keessa jechuudha. Haga sa'aa 24 akkanumatti teessise. Eegasii ni dhimbiibaa jechuudha. Waan qaawwa sirriitti hin qabneen dhimbiibee eegasii akkasii itti fayyadamaa jechuudha. Shittaa isaa dhugaa baay'ee das nama jedha jechuun shittaan nama jeequ hin jiru. Torbanitti yeroo lamaa jechuudha. Haala kanaan fayyadamaanii faayidaa guddaa irraa argadheen jira jechuudha. So rifeensa kiyyaaf. Egaa anamma sa'aatii illee isinitti dheeressuu waan hin barbaanneef haala kanaan suuta jettanii ni ho'istu. Ani suuta jedhee ho'istu. Egaa ho'istaniin booda inni ofii isaatii adadumannoo jedhuun qibaatiin baqaa deema. So egaa akka xumurtaniin booda ni dhimbiibdu jechuudha waan wayiitiin. Egaa dhimbiibdanii booda an pilaastikii kanatti naqadhaa jechuudha. Pilaastikiinis isa kana akka ittiin dibadhu jechuudha. So haala kanaan jechuudha filataa ittiin dibataa filataatiin deema.
haala kanaan fayyadamanii jechuudha. Isin waan qabdanitti waan burcuqqoo wayiillee yoo haa ta'u waan wayii haa ta'u egaa dhimbiibdanii booda waan burcuqqooyitti waan qibaatiin keessaa dhumetti kaayatuu ni dandeessu jechuudha. Amma immoo itti aansuudhaan waan bira isinitti argisiisaa jechuudha. Maaskii jechuudha. Maaskii gizee ho'aa keessattuu gizee ho'aa akka itti fayyadamtanii maaskiin kun loomii tokko ni qabna. Loomii fi zabaadiidha fi damma jechuudha kanneen ani qabu. Damma isa kana jechuudha. Damma ni beektanii faayidaa damma namni hin beekne hin jiran jedhu maaliif dammi sirriitti qodaa kennaaf jechuudha. Fuulaaf akka shirashirri keessattuu yoogartii namni hin beekne hin jiru jechuudha. Zabaadii wayis yoogartii isa kana jechuudha. Yoo barbaaddanis nyaatuu ni dandeessu kan irraa hafe jechuudha. Haala kanaan jechuudha fuula haga mormaa jechuudha fayyadamanii jechuudha. Maaskii irdiidha jechuudha. Irdii namni hin beekne hin jiru kan hindii bareeche. Amma irdiin garuu irdima argitan osoo hin ta'in irdii nyaataaf bitamuu miti kan isin fayyadamuu qabdu. Maaliif irdii nyaataan bitamu nyaataan hojjetamu yoo fayyadamtan achi keessa qaaraa wanta adda addaa waan jiruuf fuula keessaniif gaarii miti jechuudha. Irdii ka'axxaar irraa bitamu jechuudha. Jas poodariidha waan takka hin qabu qulqulluudha jechuudha. Waan feete yoo fayyadamte qaamafis ta'e waan feete yoo fayyadamte jedhaa jira. Irdii kana jechuudha qulqulluu waan takka makaa hin qabu just irdii bichaa jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Loomiin buguriifis wantoota xabaasaa waan adda addaatiif faayidaa akka qabu ni beektu. Haguma tana jechuudha waan xiqqoo isiitti dabalaanii maaliif fuulli kee alaarjikii waan qabuuf na guba waan ta'eef baay'ee hin barbaadu jechuudha. Namoonni immoo alaarjikii hin qabne itti baay'iftanii itti dabaluu ni dandeessu jechuudha. Egaa haala kana miksii godhee walitti dabaleen booda fuula kiyya dibatuudhaan daqiiqaa 25 daqiiqaa 10 haga inni goguutti jechuudha ofirra tursiisuudhaan eegasii bishaan miti bishaan qabbanaa giddu galeessatiin jechuudha. Ofirraa dhiqaa jechuudha. Just bishaan bichaa jechuudha. Haala kanaan fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Dirqama mana yaalaa buguriin irratti bahee jettanii dirqama mana yaalaa deemuu hin qabdanii mana keessanitti wantoota kanaan haala salphaan uf yaaluu ni dandeessu jechuudha. Uf bareechuu ni dandeessu. Salphaadha jechuudha. Yeroo kamiyyuu seeftii keessan eeggadha. Hojii bichaa hojjetuu miti. Ufillee eeguun barbaachisaadha jechuudha akka kiyyaatti. Haala kanaan jechuudha amma kireemii ta'ee jira. Haala kanaan fayyadamaa jechuudhaani. Waan tokko immoo yoo fayyadamtan dirqama dura harka keessan irratti uf laala jechuudha. Fuula keessan biraan hin gahin waan wayii haa ta'u waan wayii yoo fayyadamtan daftanii qaama keessan mulu irratti irra ca'inaa jechuudha. Maaliif dura harka keessan irratti ilaaltanii akkas daqiiqaa 5 turtanii eegasii gara fuula keessanii zoortanii fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Ani amma harkuma kiyya irratti jechuudha kan hin godhe fuula isin argisiisu yeroo hin geenne waan taateef haala kanaan fayyadamuu ni dandeessu. Mana keessaniif bareeduu ni dandeessu. Abbaa warraa keessaniifis bareeduu ni dandeessu jechuudha. Ufittis bareeduu ni dandeessu. Mana keessan teettanii haala salphaan jechuudha. Dhugaan isin jedha maaskiin kun baay'ee maaskii ani jaaladhu jechuudha. Namoonni baay'eellee maaskii kana Arabdoota, Afrikaa, Itoophiyaa namni hin hojjetin hin jiru. Fayyadamaan isin jedha. Irraa gammaddu. Dhugaa torbanitti yeroo 3 yoo fayyadamtan rakkoo hin qabu. Maaliif daa'ima zabaadii qaba wanni hunduu waan qulqulluu waan ta'eef jechuudha. Isin fayyadamu malee homaa wanni isin miidhu tokko hin jiru. Torbanitti yeroo 3 kinoo amma akka argaa jirtan xiqqoo na gubee jira. Loomii waan qabuuf jechuudha. Na gubee jira harka kiyyaatti jechuudha. Garuu hin dhiisu fuula kiyyaas nan dibadhaa jechuudha. Haala kanaan fayyadamaa. Namoonni immoo hojiin kee kun isinitti tole komentii jalatti
naaf barreessuu hin dagatinaa. Yoo isinitti hin tolinillee hin tolle jedha uummata akka rakkoo hin qabu. So sabaskiraayibii akkuma baratame sabaskiraayibii godhaa. Viidiyoo keessa haga dhumaa ilaalaa. Sheer godhaa. Hiriyoota keessan biraan gahaa. Isiniin jedha. Baay'ee baay'ee.